Ilma laal waan fokkottuu waan namni sirraa jibbu takka hin dalagin. Waan akkam fa'aa baanta silaa abba. Wanniin baanu dhugaatii takkatti sin dhiyaatiin dhalaa hojjees hin deemin. Abbiina beeytamii sa'an akkaan nama gaariiti. Akkaan waan akkanaa hin dalayne na beeytamii kana narra dhiise abaabaa kiyya. Niin beekee ilma kiyya akkaati waan akkanaa hin goone sansiin beekami. Ayyee baabaa kiyya. A few moments later. Akkami bareedduti. Fayya wallaahi yaada kee malee. Anis akkasumattiin si yaada. Hayyee bareedaa kiyya. Makiinaa tanaas asuma dhaabnee ol seenna ayyee. Mucaan baalaggee kun hogguu akkanuma dhalaa hojii deema. Hogguu asumattiin isaa agarra. Abbaanis itti hime dhugaana saudiitti arrafaa qabeetiin fidee agarsiisuuf ta'a. An keessarra guddaa kunuu dhalaa hojiin deemu inni maaliif akkana baalagee ta'a garuu. Hayyee akkam bareedduti. Fayya wallaahi yaada kee malee. Innaa waan si yaade keessa abbaa kiyya waan hin jeebira amanaa beeni beeyta. Maal jettee baate? Abbaan kiyya beeytee yeroo hundaa akkanaan kitaaba dubbisu fadha. Kitaabaan dubbisa jeetiin amma isa biraa bee. Abbii taseessatti ergatte saarra. Kitaabaan dubbisa jee laayibraarii kute. Ati laayibiraariin naa kuteettee astee samii. Hogguu sumattiin hima mucaan kun hogguu dhalaa hojii deema jee kaniin sitti himu ati dhugaanan seetuumi. Dhalaa hojii deemu jira. Kaynu yaasimee bakka inni jiruun si agarsiisa. Ana sirra taayetiin si eegaa inni kaaffee tana keessa jira deemitti dhaqe. Tase eessattiin deemanaan jettee na biraa baate. Laayibiraariin dhaqqa jeetiin si biraa deema. Duuba amma eessa jirtu? Kaaffee. Eenyu tunoo? Tunis jaalalleetiyya. Jaalalleeteeti. Anis dogongora guddaa tokkoon qaba. Kan obboleessa kee guddaan guyyaa meeqanatti hime an garuu hin amanne. Arra rabbumaan walirra nu dhaabe. Ka'e arra manuma naaf gale ayyee. Way. Arra manas galfadhee way akkaanan si godhu ana akkan akkaanyeessitee miidhaa agarte yaa'u. Nama dhugaa jechuun akkana abbiyyee. Nama dhugaa jechuun akkana. Guyyaa meeqaa sababa isaatiif jecha na arrabsite. Garuu hawaasitti hin aarre. Arra waan jettu sumaa beeka. Hay gabbuu himee makiinuma tana keessaa yaa ilma harree. Sababa keetittiin ilma kiyya kana gayaa guyyaa meeqa arrabsee niis tume. Baaba agartee namni dhugaa bifaan hin madaalamu. Taniin sababa ibsaatti si arrabsee si tume dhiifama naaf godhi yaa ilma kiyya. Anaas si balleessee dhiifama.